Ragazza. Ati mucaa eessatti beekta? Walin beeknu ani finna walin beeknu. TikTok irratti wal TikTok irratti wal beeku wal beeknu. TikTok isa kana iyyuu tunteen kan duraan jalaa gubateen wal beekna jechuudha. Kan irratti wal beeknu inni immoo maal jedhu yoo tolbaaftee maallaqa kan koos TikTok isa fudhatettee analee nafa misiistee siif hin deebisa. Kan hin baafadhe birrii kuma Qoftu na dhagaye amma inni laal qoftu waa tokko si gaafadha uummata irratti keessaanis si gaafadhe ammas si gaafadha an nama kijibu addunyaa akiratti hin jaadhu maa haadha kiyya hin taane ani wushataamsa'u nama kijibu inuma deeggaru jechuudha jireenya kiyyatti kophaan deemaa kophaan gala wanti kophaa deemu ni beektaa nama kijiba irratti waan hin deeggarree fi namni kophaa deema jechuudha ani wushata ayi machanya mucaa walii galtaniiti ajandaa teetiin fammasaa siin jeeti moo wanti kun dhugaadha haqa himi amma wallahi maqaa rabbi mucaa hin beeku garuu immoo namaati wajjin hin jiraatu nama imeelii kee laayivii sirreessitu natti kennee naan jedhe tiitoo nama sana natti kennee yoo ati nafa masiifte siif hin deebisaa naan jedhe dawwalee daayireektii. Istaayila maagi awwala tiktookii nama hin fakkeessina namni biraa seenuu hin danda'u koodii itti kennitu malee tiktokii biraa seenuu hin danda'u qoftuun akkanuma haasoo isaati tiktokii kee ufumaa nama kennite malee. TikTok namni keessa rummoo isuma mucaan malee gadda baasee dhagaye illu sanii miti maallaqni amma maallaqni nu na dhagaye maallaqni nu limitii qaba inni maallaqa hunda baasee jira amma akkan harkee nagarsiistetti iskiriinshoot godhadheen jira guyyaa dura geemii taphatte maallaqni sii guutee moo siin guunnee ilaaluudhaaf bani viidiyoo jeetiin gaayis iskiriinshoot godheen jira maallaqa harkatte jechuudha meebii dhayitee naman taane naa baasaa itti yoo jalaa balleessan booda maalleen kun hanqanaa jechuudhaaf ragaatiin qabadhe jechuudha. Sini galee amma immoo maalleen bahee jira. Maalleen guyyaa tokkotti hin bahu tiktookii limitii qaba jechuudha. Amma keessa seentee bikka maallaqaa san guyyaa kaleessaa qarshii meeqaa akka baase guyyaa lammataa qarshii meeqaa akka baase himuu ni danda'a tiktookiin. Tokkoffaa mucaan quuftuu fakkaataa zarii geedii. Quuftuu dhagaye. Amma paaswoordii jijjiirtee? Miti bariilu nama biraati. No kaseenuu na ergan viidiyoo nama laayivii asirreessanii illee hunduma isaa keessaa baasu inni illee keessaa bahe an yaan rafaa ture yerooma ka'u ijoolleen tiitoo keessa namni jiraadha malee an quba sin qabu wallahi lazim wanti masaa isaanii viidiyoo gadhiisa sin agarrees oma tokko illee nagarti garuu immoo inni isaatiif feetu anan yoo beekamtiin argisiisa sii deebisaa maallaqa sana baafatee gaaratti na dabalee. Kan eenyu itti kennee jennaan nuti gaafii si gaafa nuti tiktookii mucaa kenname kana. Mucaan kun tiktokii kan akkamitti seenuu danda'a gaafii maakii si gaafatte deebiin deebis namatti. Deebisee ka eenyu sitti kennee nama natti kenne namatti laabina asirreessi jetti sanatu natti kenne. Gaafa sanillee namni sun yoo itti kennite koodiin si bira dhufaa bara akkamitti seena namni sun. Koodiin iimeelii ka edda galgala galuu jammari ka edda galgala halkan galuu jammari ka koodiin kun kan maali. Yoo galee koodii san eenyu fuudhee itti kenne koodii san. Hin beeku wallahi laatiin hin beeku narra galaa ture maanni dheetiin nama gaafa namni rafeera. TikTok keessa jira ajandaa akkanaa kana Oromoo irraa dhaaba bareedaa miti. Namni TikTok kun ijoolleen Oromoo guutuun as jala jira warri asirra jirullee hin beeku. TikTok akka loogii hin godhan akka seenan hin beekan jechuudha namni marti isaatu hin beeku. TikTok kiyya kana amma yoo ani maakitti hin kennin maakiin seenuu hin dandeettu. Hin jiru TikTok cabsanii ka seenan kunniin hin jiru. Nama tokkotti iyyuu nimne koodiin kun maaliif narra galaa hidheetiin dubbadhe nama wajjin hin taa'aru mana keessatti dubbadhe naani kan maaliiti jedhamee madhiisan gisee sadii afur narra gale wallahi uumaan namatti tokkotti hin nimne ganama kana maroon ka'u titoo keessa namni jira naan jette ijoolleen dhuftee achumaan keessa galee ilaala achiin daarettiin haa dawwalamaa ture immoo achumaan daaretti sana yeroon kaasee titoo keessa anatu jira yoo tolbaaftee kana kan nagootetti ana nafa masiiste sii deebisaa kanatti kan immoo nama laayivii sii sirreessu naan jedhe nama laayivii naa sirreessu sana immoo dawwalee gaafadhee isas keessaa baasee yeroon jedhu inni amma keessaa bahe. Oke, namni mana keessa baasee Quftu nuti jibandee waan ati jettu kana tokko isaan fudhannu. Iimeela kee mucaan si sirreessu sun loogiin hin godha. Yoo iimeela loogiin hin goone mucaan koodii kennuuf hin danda'u namni biraa tiktokii kee seenuu hin danda'u. Anuu seenuu hin danda'u. Iimeelis isa naa bane gaafas iimeelis. Mucaan nama birii sii baasu sun kakaa dhiyoo birii sii baasaa ture sunmoo. Meelis sana bane inni immoo anquba hin qabu jedhee dhufee amma keessas na darbadhu isas darbadhu dhee na argisiise isatu imeelii naa bane gaafa sanatti. Mucaa kana eessa wal beektan atamu mucaa TikTok irratti seenu kan.
Isaatti immoo isa akkasittiin jaangaan hin beeka inni biyyaan hin beeka asirrattis immoo tiktokii sirreessuu beeka achumaan adii gaafadhee tiktokii amma no kaanii miti katii sirreessu ka birrii sii galchu san hin jenneen ka amma keessa taa'u diimaa kana kasi fakkaatu kana eessa beeytaa siin jedhan tiktokii irratti beekaree tiktokii irratti beekaree okay keessa waliin haasofitanii laa waliin haasofnu argiteeyyuun beektu keessan wallahi laazim waliin haasofnu kanatti kenne namaa naa jedhe kanatti kenne namaa tiktokii irratti fakkeenyaaf tiktokii kan deeffachuudhaaf immoo yoo aanaan femisistelle sii deebisaan hin jedhe daaratti wanti dawalachumaan maal nennen jedhe eenyu teeroon jedheen gaafachiin jammaru silkiin irratti cufe. Mucaan kun ka birrii sii baasu mucaa sanis sheer godhamee fidaa mucaa amma tiktokii keessa seenu kun eessa. Jira mucichi inni tiktokii keessa inni si bilbile kun. Nika. Inni tiktokii keessa jiru kun nama godhu jechuun koodii san yoo hin argatin seenuu hin danda'u barri koodii san akkamitti argatee seenuu danda'u. Uftu eessa jira Saudii jira moo biyya Itoophiyaa jira mucichi. Ani sittin beekan bakka inni jira geeffadha. Amma dubbii jira. Asi cufaati tiktokii ilaali tiktokiin biyya irraa seenes telefoona inni itti seenellee iPhone te Oppo te waa hunda ni hima tiktokiin sigale maallaqallee guyyaa kam akka dabarsee ni hima yoo guyyaa sadii wal jala dabarsees ni hima yoo arra dabarsees ni hima jechuudha tiktok hullum nagar innaagaraal so achumaan kana waan akkana kana dasin jiru sinigale waan hin taane jechuudha kana keessaan si waliin haaseeti yaa quftu waan hundaa uummata irratti wanti jechuun bareedaa miti wallahi wabillahi bataami jabbiraal maal jechuudha isa hai Firoomi keessa aankiyya gaafa hatame isaan kiyya isinitti meeramti guyya eessatti sa'aatii kam wajjin akka seeninni agarsiisa Google Chrome. Ganama kana subii akka Itoophiyaatti sa'aatii 11 birrii maallaqi isa yeroo sanatti baafamedha. Maallaqi immoo limitii qaba fakkeenyaaf amma anumti ani yeroo baay'ee kan hin baasaa tureyyuu fakkeenyaaf gaafa birriin tineetu guyyaatti anama 600 ol baasuu hin danda'u limitii qaba sii galee. Oy amma isiin geemaraan amma dubbiin akkami maakii akkami dubbiin beektaa? Dubbiin feemasii wal godhu na fakkaata nama kanaaf galutti jabaadha itti fufa. Akkasii. Bakka dubbiin feemasii wal godhuudha. Nuti Oromoon gowwaadha asirraa nama gargaarraa iyyaa oolla dubbii masan na fakkaata. Na dhageessaa quftu ati laal wallahi wabillahi rabbii gaditti jechuu rabbii gaditti nuti rabbii gaditti waan feete osoo taatee jechuun nuti jalaa hin hafne jechuun anas ta'e asliis ta'e tokko faarratti dhaggeeffadhaa isinitti himatu wallahi laazim waan barbaadan irra kaamale waa'ee femisma waa'ee maalii na ficcisiisi bannaatish laa rabbii gaditti asliis ta'e anas ta'e namni qabatee deeme wallahi rakkoo feete keessaa illee si baasuu dandeenya jechuudha. Osoo Oromoon dura duultutu rakkoo feete keessaa si ni baasa. Garuu kijiba irratti rabbiin narra gaasin deeggaru si galee. Kanaafuu keessaa walitti haasofneeti si nagarsiista akkamitti waan hunda jechuudha. Ani tiktokii sirraan fudhadhu fuudhee ilaalu iskiriin riikardi naa gootee waa hundaa ilaallaa jechuudha. Yaa akkas. Mucaa birrii qara baasuuf kaan beektaati hin beektaa miti birrii giiftii kennaafii tura mucaa giiftii kennaafii turan kana ka biraattu jira geemii dura ka baasuuf mucaan sun amma quuftummaa jetti mucaa santu mucaa kana kenne iimeela kanaa bane kanaa jetti mucaan sun osoo hatuu barbaade ufuma ofiitii hataa ufuma ofiitii seena malee mucaan sunillee fuudhee mucaa kanatti hin dabarsu birrii kana duraallee isa sii baasaa ture gaafa amma dhiyoo tana wal qabne meetu birriin teessee isa keessatti dabarseedhaan jiru bara amma isummaan hin dhaggeeffatu. Isa bakka isin teessutti dabarse mataa keessatti dabarse ani ilaala illu na nagee haasawa ijoollee keessa seenuu dadhabeen jira warra balkaaba maaliif jennaan namni si hime ati feemasiidha si galee ani mee waan anaa miidiyaa kanarra boo harkitee anaa nama arrabsu harkitee anaa ajandaa xixiqqoo jala deemu harkitee hin agarre si galee namni ilmoo nama guddaa ta'e waan hin taane hin dalagu si galee miti amma qaallichi kun osoo maallaqa hatuu barbaade wanti viidiyoon isa baay'isumaadhaan amma osoo hatuu fedhe maallaqa keessaa fudhadheetuman ka'ee deema jechuu dhumattee bar
Ana tutu keessaan baas maan sol bayii sini maddu keessaan baasi keessaa bayii keessaan bayii nan didee dhaqee nan immoo akka sedhani ka'u maallaqa iyyuu keessan jiru. Deeqaa tokko. Maallaqa baasee risiita jedhe olla baasi na himinaa. Obsime maallaqa keessaa baasee risiita na ergeen jenne. Inni ofiisaatu keessaa baafate kan maallaqa maal gochuu hin danda'a. Sambo da risiita siyar. Maaki dubbii makam ta'e beekta walii galatti mucaa quuftuu mucaa kennite yookiin mucaa kaantu kennite quuftuu suma itti kenne birriin hatamnaan dhufte ajandaa godhaa jirta birrii teellee irraa fudhadhu Oromoo ajandaan tempilis akkanuma siin jedha wallaa ajandaa godhaa jirta beekan birrii awwala maa akkaawuntii maakitti hin kennin nama aantu nama Oromoon irraa sii fuututti jecha siin jedha fuutee mucaa kennite deemtee waan Oromoon si qarqaare. Baafatu hin dandeenye yeroo sana qeerroodhaan illee dhaabatu na baas ijoollee na baas kun itti agarsiisee galgala iyyuu keessa jira. Quuftuu na dhagaye. Anaaf asliin sibil bilee asliin na bira ture gisee sani. Maal siin jenne maallaqa yoo habaasu barbaadde asliin maakiin si haa baastu garuu xiqqishoo irratti geemii taphadhu kaayyoo irra keenya waamee akkasitti haasofnee turree miti. Waan waliin haasofne hunda asirra himuun qabu bar laazima. Aslan yoon fakkeenyaafuu ani osoo hin jiru illuun ni jira asliin ni jira. Maantu amma I don't know mucaan beekamtii jechuun feemasan ta'uu barbaada kara kanaan feemasa ta'uu barbaadeeti siin jeeti. Yeroo dubbatna jala dubbattan siifin dawwala bakka agastiichu fi siifin dawwalaati achi booddee dhuftee uummata ibsitaa fi kalas dhiisuu farra. Uummata maal godhaa ibsa dhuftee ibsita malee sarraata nyaateeti haakami addisa ture. Maal goote irra deemtee uummata ibsaa. Maal jala dubbatture yeroon sinii ibsu mana jala maa dubbatture isin. Aticha maalakiyaachi. Ati abeetti gaaba. Gabboo amee an kubbaan naggeesse kubbaan laalaa illu. Nama biraati laa. Yaani harkaa fudhatanii amma. Anin seenaa jedhee. Tiktokii si ittiin buune an akka maakitti waan tiktokii si kunoo isin as jirti. Seenee sin beeku an tiktokii nama seenuun jaaladhu. Ani ka jedheeni gifti keessa jiru kana eenyu baasaadhaan beekuu naan jedhu. Fidii jedheen tiktokii. Fidii jennaaniin wayituma san birriin eessartii jedheen birriin jirtuu naan jettin beeku ani aga dhuftee jennaaniin booda garii mucaa argitee birriin mucaan qaqaran galchin tiktok irraa waan dubbataa turre birrii galchuu jalqabe birrii galchee guyyaa lama wayita nu dubbannu rasiitii erge rasiitii erginaaniin nuti bakka anin seenan leen jennan isiin imeelu mana ergite anin seenna jechuudha dhiise akkasii hubadha keessa siyyuu hin seenne maaliif koodii qabaachuu qaba seenuufiyyuu seenuullee barbaadne dhiise bakka maaliif barbaadu. Birrii isa waan barbaadu eessa akkasiin jirtu hagam argattee birriin sun akka hin banne qofa sanuu barbaada waraqaan hin dhufee mucaan hin erge achuma addaan galle jechuu barbaade sirna fudhatu. Amma qoyi akkaawuntii ishee jechuudha lakkoofsuma ishee minaamin kan baname miti yoo ta'u baate mucaa kanaan dura gaafa kiyya hatamu sana Qoy gutak quuftuu muyit irraa ka'i. Quuftuu ni dhageessaa?